jechi tokko jira. Beektoota kan fakkaatantu namiidhaa jira waan jedhe Waaqayyo akkasitti waan faarfate tokko jira. Yeroo kana Waaqayyo beektoota kumachaa jiramoo isa Waaqayyo godhe gararraa akka waan gochuu danda'ani. Of yaadu maaliif ani beekaa jedhu. Yoo ati dhaqxamma mee waldaa keettis mee kan waldaa diigus kan nama diigu waan biraasitti fakkaati. Anatu caalaadha. Anatu beekaadha. Biyyas kan diigu waldaa kiristaanas kan diigu nama sadarkaa isaa malee taa'edha. Muuziqaan jijjiirameera, haalli jijjiirameera. Kana jechuun amma faarfannaan kee durii wantoonni baay'een isaanii kan nama boosisan jiru. Haaloo ati faarfattu miira boo'ichaa kan namatti naqan jiru. Inni ammaa garuu galateeffannaadhaan miira gammachuu si keessa kaa'a. Ilaalcha namootaa gaafa laaltu maaltu itti dhaga'ama? Kana wajjin wal qabsiistee garaagarummaan akka jirutti kaastamuun kaasu. Inni ammaa waan meeqaan laaqamaadha. Isa irra dibatsana toon taane waan meeqaan bocamaadha. Waggaa 7 dura tajaajileef amman tajaajila yoo laale garaagarummaa guddaa qaba. Ergaa qabattee jirtu kana qabattee sabatti akkaataan dhiyaachuu keetii saduriimu saama wayyaadha. Keessuma beeku. Hedduu yoo deeme abbaan qonna biraa. Eeyyama isaatiin al tokkotti istiidiyoo deeme faarfannaa tokko laatu. Guyyaa yaadatamuu kan jiru tokko jira. Ati guyyaa yaadatamuu kan faarfattee fi kan maaliiti? Nama fuuraa qabsiisteeti moo kan foonii qabsiisteeti? Dagatamee jirraa Waaqayyoon moo maal jechuu barbaaddeetu? Inni Israa'eliin eegu irra fusiimuu gosote immoo caaffanni qulqullaan hin kaalafa. Ati immoo akka Waaqayyoon dagatee jirutti faarfannaa kana kaastee jirta. Waaqayyoon dagatee taanaan akkamitti tollee bullee irra deema. Guyyaa yaadatamuun dhaqamuu sakamidha. Inni nuti nuuf haa ibsudha komiin jiru akkamitti keessa sakanaati. Yeroon isaa geenyaan gara qaarmii irraa bissii hammatu. Jaarraan jaarraatti da'amee guyyaan inni fiduu hin dandeenye guyyaa Waaqayyooti. Guyyaan Waaqayyoo guyyoota nuti jiraannu irra caala. Gaaffii kana kanan si kaasee fi guyyaa yaadatamuu wanti jedhu kuni guyyaa dagatanii wajjin wal qabsiisa. Wal qabatee deema. Yoo wal bahuuf kaatee gadi bu'uun akkuma jiru. Yoo mirgi jiru biti akka jiru. Wal qabatee jira waan jedhu waan faallaa walii wantoonni ta'an wal bukkee jiru. Mini guyyaa yaadatamuu inni jedhu kuni guyyaan dagatamuu akka jirutti haasaa wal bukkee waan jiruuf jechuudha. Isa kana ibsi taati. Macaafa qulqulluu keessaa Waaqayyo saba Israa'el irraa fuula isaa garagalfatee ture. Isin hin eeyyituu hin dhaga'uudha. Yaa keessa hin dhaga'uunidha. Gama jechuudha. Guyyaa tokko garuu fuula isaatti deebisuu jiraniire. Mee gara gaaffii dabalataatti dabarsa. Akka waliigalaatti faarfannaan yeroo ammaa kana hojjetamaa jiru haala biyyi keessa jiru kana giddu galeeffatee waan hojjetamu qofa malee ergaa fuuraa wajjin wantoonni wal qabatanii muraasa ta'a. Jedhamee komiin alaa gaafa qabu nageessa. Meeshaa kana akkamitti kaastaati? Akkamitti immoo hubatti akkamitti hubachiista qaba? Anamma galuu isa kana utuun deebii akka kan gooteetti si deebisee amma dubbittiin dubbii wal dorgommii taateetti. Kan eenyutu har'a YouTube irratti ilaalame jedhu gaamama. Waa faarfannaan jiru akka akkasitti YouTube irratti amma kana ilaalame. Turbii amma kana sa'aatii amma kanaa keessatti dubbittiin amma dubbii hafuuraa kee abaamaa jirti bara. Dubbii wal dorgommii isuma gamaatti nu deebisaa jechuudha isuma asirra. Anamma dhugaan siin jedha. Maal akkam ilaala barana faarfannaa maaraaraa yoo dhaggeeffadhee dhagahee beekaa yoanii anuma dabalatee jechuudha. Warra haala kana wajjin wal qabsanii haala biyyaa yookaan haala yeroo haala siyaasaa haala kam wajjin wal qabsanii macaafa qulqulluu keessaa ba'anii warra hojjetan kanaaf ergaan kee maali? Ergaan ani qabu dafanii gara golaatti nuuf adeemee. Gola gaafattu? Gara manaatti. Inni kaan ani qillaasee hin danda'a. Yeedaloo uumuu hin danda'a. Jecha barreessuu hin danda'a. Jecha macaafa qulqulluu keessa hin jirre kutaakutota yoo nuuf fidan nu fayyadu. Jecha macaafa qulqulluu keessa hin jirtu tokkittiitu qoricha nu. Jecha barreessuu barreessanii garuu isa barreessan sana golatti nuuf adeemsani. Anuma dabala.